Ashamaa harka fuunee hordoftoonni fi kabajamtoonni koomediyaan Urgeessaa YouTube akkam naa jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Torban darbee kutaa tokkoffaa asoosamaa keessatti waa'ee Bortolaa kan laalle ta'e. Bortolaan achirraa akka hubannutti kutannoonni barumsaaf qabuu fi aarsanni kaffalee kan irraa barannu ta'a. Waliin barannees kan argine ta'a. Har'a garuu kutaa lammaffaa asoosama kanaa keessatti seenaa maatii Bortolaa bara 1970 kaasee kan waliin laallu ta'a. Amma dhuma viidiyoo kanaatti yoo laaltan waa irraa barattu dhaggeeffattoonni keenya. Seenaa maatii Bortolaa akka seenaan ibsutti maatiin Bortolaa hawaasa keessatti maatii naamusa qabu warra abbaa bayiraa jedhamuun beekamu. Qabeenyi namaa yoo badee fi qabeenyi namaa yoo qisaasa'e namoonni qabeenyi isaanii jalaa bade gara maatii kanaa dhufanii akkas jedhu. Yee warra abbaa bayiraa jechuun sagalee dhageessisu. Mootii guddichi matakkaa gamaa jedhan sagalee isaanii akkas jechuun dhageessisu. Yoo alanaan bubbisaa eenyutu na dubbisaa jedhu. Ana jedhanii yoo deebisan ati hoo jedhuun ana obbo Ebeluuti. Obbo Ebeluu maal taatan eessaa dhuftan jechuun gaafii gaafatu. Qabeenya koo halluu akkanaa qabu, qabeenya koo bifa akkanaa qabu na jalaa bade. Wayi argitanii aagaa nagaa argaa, aagaa nagaa dhagaa yaa gooftaa kiyya jechuun abbaa bayiraa gaafatu. Abbaan bayiraa yoo argan akkas jedhuun eegichatti laafan barbaachatti jabaadha mammaaksa jedhuun dhageenye. Kallattii kanaan namoota akkanaatiin qabeenyi kee deemera gara sanatti barbaaddadhu jechuun kallattii himaafii turan. Leencichi Haroo Dandii Boobirraa obbo Matakkaa Gamaan. Dhaggeeffattoota, naamusni maatii kanaa baay'ee nama ajaa'iba. Egaa kufaatii maatii kanaaf sababa kan ta'e qulqulluu bullaan qullaa nama bulcha jedha barreeffamni tokko. Qulqullummaa maatii kanaa ilaalanii mandartoonni fi mortoonni maatii kana miidhuu irratti hojjetan. Miidhaan kun karaawwan lamaan ta'e. Tokko lola guyyaa fi lammaffaan lola qullaatiin. Lolli guyyaa kamii? Lolli qullaas kamii? Kan waliin laallu ta'a. Ana namni nan dhiisu, Waaqnis narratti hin dhiisu jechuun obbo Matakkaa Gamaan beekan kun akka jedhanitti daabiloos seexanni ofii isaatiif of buruqsuun Abiraamtu na buruqse jedhee akkuma dubbate daabiloos guddichi Saaxinaayil jedhamu bara baraan maatii Bortolaa tuttuquun of rukuchiisuun baasii bara baraaf saaxiluun kufaatii isaaniitiif sababbii ta'e. Kun seera uumamaa yookaan immoo Oriiza Fixirat 21:1 irratti Saaxinaayil Abiraam na buruqse jedhee keessummaa yookaan maatii isatti dhufu irraa akka dhoowwe ni yaadatama. Egaa
kuni waa'ee lola dullaatiin maatii kanaaf kufaatii ta'edha. Lolli qullaan mortuudha. Osuma mortuun mortuu kan hortu horti jedhe. Uummanni guddichi gaanfa Afrikaa Oromoon egaa sanyiin mortuu haa baddu jechaa imala ilma namaa kan cabsu ilma namaaf qorichis isuma ilma namaati. Egaa maatii Bortolaa bara 1970 keessa maatiin Bortolaa maatii eebbifamoo qabeenya fi jireenya gaarii qaban turan. Qabeenya gaarii waan qabaniif namoota harka qalleeyyiif laachuudhaan bara dabarfachiisaa turan. Fakkeenyaaf bara 1977 yeroo beelli guddaan uummata Itoophiyaa rukute maatiin Bortolaa namoota harka qalleeyyiif toluun bara hamaa jala akka dabarfachiisan seenaa fi namoonni umurii dheeroo manguddoonni ni dubbatu. Dhaggeeffattoota keenya, egaa maatiin kun maatii gaarii waan ta'eef akka mana Abrahaam yeroo hundayyuu keessummaa hin dhaban. Kana namnis waaqnis dhugaa ni ba'a. Akka fakkeenyatti qabeenya isaanii qaban keessaa sangoota cimdii, magaal jorroo, daalee shaanqoo fi saawwan hilmaman, filee, burree, egeree fi soqolaa, fardeen bulloon yaabbatan, bulloo ambassee, bajigaa bilisee fi shaanqoon ni yaadatamu. Hordoftoonni keenya, seenaan maatii Bortolaa bara 1970 keessaa haayilaayitiin isaa kana fakkaata. Egaa mortuun haa badduu jechaa lola qullaa mooraani kan maatiin kun rukutame. Mortuun yoomiyyuu ilma namaatti finciiftu na caaleera, na bira darbeera, na gateera jetteet ilma namaa qullaa mortee ilma namaa akka gadi adeemu taasisaa turte. Kutaa lammaffaan asoosama kanaa asumarratti raawwata. Kutaa sadaffaa asoosama kanaa keessatti kan laallu mortuun kami akkasumas seenaan biraa kan irratti baratamu kan irratti dubbatamu ni ta'a. Kutaa ittaanuun amma wal arginutti nagaan naa turaa, nagaan naa ta'a. Barreessaan asoosama kanaa akkasumas gulaalaan koomediyaan Urgeessati. Nagaan naa ta'a, fayyaa naa ta'a.